Har'aan tana viidiyoo gabaabduu takka qabadhee dhufee viidiyoon sun wanni irratti dubbannu akkaataa itti dhoksinu appilikeeshinoota kanneen asirra jiru kana akkaataa itti dhoksinu irratti dubbanna jechuudha. Duuba osoo ittiin seenne viidiyoo keenyatti wanni isin gaafadhu akka kabajaatitti akka deemtanii chaanaalii keenya akka sabskiraayib gootan kanan isinirraa gaafadha. Akkasumatti viidiyoo kanas laayik gochuu hin dagatinaa. Duuba yoo gara barumsa keenyatti seennu mee appilikeeshina tokkotti isin agarsiisa. Fakkeenyaaf amma imoo kana imoo miti feesbuuka kana dhoksinu mee feesbuuka tokkicha kana dhoksinamee duuba yoo dhoksinee jennu nana bakka sadeen kana tuutu tuqaa sadeen kanarra al tokkoon cuqastu achi booda home screen setting irra cuqastu gara jala kana dhuftu hard application bakka jiru kanarra cuqastu taraa takka kun olaal amma tokkichi kun anaa duraan dhoksee jira achirratti as baha feesbuukichi mee amma baasna haa jennu kunoo feesbuukichi kana kunooti asirra cuqaasna tara takka cuqaasne raayit goone goone booda kunoo achi biratti ida'amee jira jechuudha. Imoo duraan dhoksine biratti nu ida'amee jira. Duuba eegana as tuqnu jechuudha. Dhaan bakka jiru kana achirra cuqaasna al tokko achi booda ni baanu jechuudha. Bakka kanarraa ni baanu kunoo laal hin jiru feesbuukichi kan duraan bakka kana jiru hin jiru jechuudha. Kunoo laal hin jiru jechuudha. Kunoo ammas hin jiru jechuudha. As keessa kunoo hin jiru jechuudha. Appilikeeshinoota kanneen keessa hin jiru jenna kun akkasitti dhoksinaa jechuudha. Duuba yoo as deebisuu barbaannes bakkuma san tuqnu taraa tuqaa sadeen sanirraa itti booda ammas home screen setting achumarra tuqnu itti booda galjalarra hin dhufnu kun haala application jaa achirra tuqnu achi booda kun akka hiika duraatis nan deebisa feesbuukaas nan deebisa jechuudha. Amma homaanaa dhoksifamee hin jiru dan hin tuqtaa achi booda ni baatu jechuudha. Bakka kanarraa home button irraa tuqtee baata. Mee laalloo mee ammaan tana akka deebi'e feesbuukichi keenya gara dhumaarratti ni bahu jechuudha. Gara dhumaarratti kunoo laal lameenuu feesbuukii imoo eega dhoksinee booda gara xumuraarraa hin dhufu jechuudha. Viidiyoon keenya kan irraa qabadhee dhufe asitti nu haa dhaabbatu jenna akka rabbi nu haa wal agarsiisu viidiyoo biraa irratti wal arguudhaan. Duuba chaanaala keenyas sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Akkasumatti viidiyoo kanas laayik gochuu hin irraanfatinaa.